Akkam jirtu? Nagaa keessan alaamanni keessan sa'anamni keessan waatiin maatiin isin naguma? Eeyyee anis naguma. Haaluma isin keessa jirtan hunda keessan jira. Nagaa fuudha. Akkuma beekamu kan yeroo baay'ee Durduriidha. Kanaan immoo Afoola saba kootii kana baay'een jaaladha. Yeroo hedduu nan dhaalisaa dhaga'uun fedhaa irratti waan baay'ee hojjechuu nan yaadasi. Saba tokko Afoola isaa keessatti Og-barruu isaa keessatti eenyummaa saba sanii arguu dandeessaa. Karaa inni ittiin baruumsa waliif dabarsurree duudhaalee isaallee wantoota garaa garaa eenyummaa saba sanii ibsanillee achi keessatti argachuun ni danda'ama. Sabni kun yookiin sabni tokko falaasama akkamii keessa akka turellee akkamii keessa akka jirullee waan baay'eetirraa baratama. Afoola saba saniitirraa, Og-barruu saba saniitirraa akkasuma. Kanaafani Afoola Oromoo keessattuu baay'een jaalladha. Sabni kun akkamiin wal barsiisaa ture, akkamiin ijoollee isaa barsiisaa ture, akkamiin ergaa waliif dabarsaa ture. Afoola Oromoo hedduu isaanii wallaalu baay'ee kan ajaa'ibaniif baay'ee kan natti tolanidha. Anillee har'arree Afoola Oromoo keessaa tokko. Kana duras kan biraa himeen jira. Warri YouTube irrattillee Durdurii ani kana dura himaa ture. Warra argitan ragaa baatu. Ammas immoo Durduriidhuma akkasuma. Durduriidhuma akkasii isinitti himuufi Durduriileen kun tarii eessaa argatta? Eenyu sitti hima? Haala kamiin argatta? Gaafin jedhu keessa keessanitti himuu danda'a. Moo sumatu waan kana uumee fakkeessee haasaa jettanii haasa'uu dandeessa? Miti. An Durdurii kan hin argadhu abbaa koorraati, akaakayyuu koorraati, haadha koorraati, akka'oo koorraati, hiriyoota koorraati, ollaa koorraati, manguddoo naannootti argamanirraa maddi jechuudha. Barumsa ammayyaa kanaafis galannaa ta'u namoonni waan kana irratti dhimman hedduun isaanii bifa barreeffamaatiin, bifa kitaabatiin, jildii qooduudhaan, jildii tokko, jildii lama maal akkas jedhanii qoqqooduudhaan warri barreessanirree jiru. Baay'ee galata guddaa qabu. Namoonni akkasii sun waan akkana irratti sunuu cimuu qabu. Wanni barreeffamee taa'een badu. Afoola akkanaa qaba sabni kun. Waan akkanaatu ture. Barreeffamees taa'eefiidha. Dhaloonni itti aanullee waan kana dubbisee itti bohaaruu danda'a, itti wal barsiisuu danda'a. Waan isaa kana eeggachuullee danda'a. Anis irra Afoolota san keessaa tokkoon isinitti hima. Innis akkana ture. Hantuuta lamatu ture. Abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraatu hantuutonni kun lamaan. Amma umurii baay'ee waliin lakkoofsifaniiru, umurii baay'ee wajjin jiraataniiru. Umurii waliin jiraatan kana keessatti rakkina jiru waliin danda'anii waan barbaachisu waliin waan hunda waliin keessa darbaa turan. Wanti kun dur ta'ee yeroo jirutti gaheen dubartootaa mana keessatti, gaheen warra dhiiraa immoo akkanuma ulaadhaan gaditti dirree irratti bakkeetti hojiin isaanii jechuudha. Itti gaafatamummaa guddaa qabu. Haati manaa immoo mana keessatti, gola keessatti daa'imman guddisuu, nyaata qopheessuu, maal jechuu wantoota mana keessatti hojjetaman hedduu isaanii hojjechuudha. Amma aadaadhuma san qabatanii kan jiran hantuunni fi abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraachaa turan kun osuma waliin jiraatan waliin raaganiiru, umurii hedduu waliin lakkoofsisaniiru. Abbaan manaa kun alaa waan itti fidu fidee nyaatarree alaa waan isheen manatti bisheessitu fidee akkasiin ture. Amma
guyyaa tokko qamadii ija lama fidee dhufa. Qamadii ija lamaan fide kana akka isheen akooftuuf fidee dhufee haadha manaasaa kanatti kenna. Waan kana har'a nu akaayiti nyaannaa akaayii nyaannaa irraa tole jettee sunsuma walitti dhiyeessitee ibidda qabsiistee eela sibiilaa irra keessee waan kana akaawii galti. Akoofti osuma akooftu gidduudhaan gaa wanti kun bilchaatti immoo bilchaanne kun ijaan beekaa kun dhandhamee beeka. Namti dhandhamtee ilaaluu jettee kunan achumaan buuste afaan keessa buuste asiin hin dabarsine buuftee gadi buuste. Amma kan irratti hafee akaawii galte. Amma bilchaatutti sun bu'eera. Amma bilchaatutti galchite. Amala qamadii beektu ibidda gaafa kortee akkasuma irraa dhukaatee badde. Gola seen buute dhabde. Maal keessaa akka seen dhabde. Sana booda barbaadde sunsumaas fuutee eela sibiilaa irraa kaastee duuba sunsumaa kaastee barbaaddee dhabde. Osuma iseen barbaaddu duraa ganan turtu akkamitti agana turte maaliif na waamne abbaan manaa kun alaa ol dhufa. Ol dhufee maanraa akaayina kooftee saree silaa sunsumaa eela sunsuma irraa fuuteerta. Waan kana nuuf fidi kaamee nyaanna itti aboo harroo. Sakka dubbiin akkasii muti. Sadatti. Takka akka bilchaatti ilaalee afaan buufadhee. Takka immoo isiniif bilchaatti akkasumas jedhu dhukaatee bakka isheen buuteen dhabe. Sana booda akkamitti mana kanaa baatee sadatti barbaada. Sana booda aaree hin sobdi malee isheen lachuu achirraa dhukaatee hin banne. Isuma waan godhe baye. Baanaan tulluu wayitu jira bakkee ala dirree isaaniitti irra tulluutu jira. Baay'ee achi taa'e. Gaariitti taa'e. Aariika. Suma inni taa'u akkasuma ta'u. Ilaatuma taa'u. Culullee beektu? Cululleen dhuftee fuutee sokkitee. Fuutee sokkiteeni bakka geessitee waan goote. Haati manaa gaafa baatu hin jiru. Barbaadde dhabne. Maleettee laalaa durdurii kanarra. Namni umurii kan hunda waliin lakkoofsise namni waliin jaare. Namni mana tokko keessa umurii kan hunda waliin lakkoofsise. Namni amala walii beeku. Haaraa walitti ta'e waan badee irratti wal amanuu dhabee wanta akkana godhin yookaan haala kanaan akkana godhi jedhanii deebisanii wal gorsuurra walitti mufatanii wal biraa ba'anii bayee osoo waan isa fayyadu irratti argame bayee afaan diina isaa bu'e. Osuma manatti ta'anii walumaan mari'atanii lakkii akkana lammata akkana ta'uu qabu akkanatti akkana gochuu qabda. Akkamitti akkana ta'e dhugaan jiru maal fakkaata irratti walii galanii osoo wal sirreessanii innis afaan diinaan bu'u isheenis kophaan taatu. Walii galtee dhabuun wanta irratti wal amanuu dhiisuun waa wal gorsuu qaban irratti wal gorsuu dhiisanii walitti mufatanii wal biraa deemuun balaatti nama buusuu akka danda'u afoola kanarra hubadhee jechuudhaan har'aaf inni kun gaadha. Yeroo biraan afoola biraan qabadhee isinii dhufa. Hagasitti nama burii nuufaa jedhu horaa bulaa nagaa ta'a.